Akkam jirtu hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keessan qajjee addunyaa jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Ani Shakuudha Shakutiif. Viidiyoo irraa kana irratti seenaa goota tokkoo ilaallaa hanga xumuraatti nafaana tura. Gootichi keenya kaarraas nama yeroo jalqabaaf qubee afaan Oromootiif ta'u filatee hawaasa Oromootiif gumaachee Sheek Bakrii Saapphalooti. Maqaan Sheek Bakrii Saaphaloo inni dhugaa Sheek Abubakar Usmaan Odaati. Haati isaanii Khadijaa jedhamu kan dhalatan Oromiyaa Bahaa Obboraa keessatti bakka Saaphaloo jedhamtutti onkololeessa bara 1895 akka lakkoofsa Awurooppaatti namoonni baay'een kan ittiin isaan beekan abbaa isaaniitiin osoo hin ta'in lafa dhaloota isaanii kanaani. Kanaaf Sheek Abubakar Usmaan jechuun hafee Sheek Bakrii Saaphaloo jedhamanii kan waamaman Bakriin maqaa masooti. Sheek Bakrii barumsa isaanii kan dura itti jalqaban bakka Waybar jedhamtutti. Bakkeen kun Obboraa keessatti argama. Erga barumsa sadarkaa duraa Waybaritti xumuranii booda barumsa isaanii caalaatti barachuuf barsiisaa beekamaa barumsa Islaamummaa Sheek Umar Aliyyii Balbaleetii biratti barachuuf Carcar dhaqan. Sanaan booda gara naannoo Harar deemanii barsiisaa beekamaa biraa Sheek Yusuf Adam biratti baratan. Sheek Bakriin barsiisota lamaan kanneen guddisanii waan jaalataniif booda seenaa jireenyaa isaanii barreessanii jiru. Barumsa isaanii waggoota 20 baratanii erga xumuranii booda jalqaba Saapphalootti barsiisuu eegalan. Saapphalootti aansanii bakka baay'eetti barsiisan. Beekumsi Sheek Bakrii barnootaa fi falaasafa amantii qofa osoo hin taane beekumsa seenaa, herreega, ji'oogiraafii, afaan Arabaa, waa'ee urjii fi afaan Oromootiin barreessuu dabalata. Sheek Bakrii barsiisaa qofa osoo hin taane barreessaadhas. Kan barreessan keessaa garri irra caalu afaan Arabaatiin haa ta'u malee afaan Oromootiinis barreessanii jiru. Kan saba isaanii biratti isaan beeksise garuu afaan Arabaatiin barreessuu isaanii osoo hin taane wanta biraa lamatu jira. Inni duraa walaloo gaggabaabaa afaan Oromootiin barreessuudha. Walaloon kunniin afaan Oromootiin barreeffamuunii fi gaggabaabaa waan ta'aniif namoonni akka salphaatti akka qabatan taasise. Inni lammaffaan kan Sheek Bakrii saba isaanii biratti jaallatamaa taasise qubee afaan Oromootiif ta'u qopheessuu isaaniiti. Akka isaan jedhanitti qubeewwan afaanota biraatiif qophaa'an afaan Oromoo guutumaan guututti ibsuu hin danda'an. Rakkoo kana hiikuuf jecha bara 1956 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara ganda Haajii Coomee Obboraa deebi'anii qubeewwan haaraa afaan Oromootiif ta'an qopheessan. Naannoo dhaloota isaaniitti kan deebi'aniif dalagaa isaanii kana qondaaltota mootummaa jalaa dhoksuu fi dalagaa isaanii kana dhoksuu kan barbaadaniif mootummaan yeroo sanaa afaan Oromoo qubee haarawaan dhiisee qubee sabaatiinuu akka barreeffamu waan hin feeneefi. Sheek Bakriin akka qubee afaan Oromoo qopheessanii barsiisan kan dirqisiise sabboonummaa isaaniiti. Sabni akka Oromoo kan aadaa fi seenaa dureessa akkasumas hawaasa dimokiraatawaa ta'e qabu waan ittiin barreessu waan hin qabneef jecha dukkana keessatti dhokatee akka jiraatu ta'ee jira jedhan. Kun kan agarsiisu jaalala biyyaa fi afaan isaaniitiif qabanidha. Haa xinnaatu malee fedhii isaanii kana hojiirra oolchuuf dirqamanii jiru. Oolchanis jiru. Oduun qophii qubee haarawaa hatattamaan biyya keessa faca'e. Jaallatamni Sheek Bakrii fi qubee isaanii mootummaa Haile Sillaasee wareerse. Oromoon qubee kanatti fayyadamee afaan isaan barreessuun tokkummaa biyyaa balaarra buusa jedhamee kan kanarraa ka'een sheekichi dalagaa mootummaa irratti saba kakaasuutiin yakkamanii kanaafuu bara 1965 akka lakkoofsa Awurooppaatti eegalee akka dirree dawaa keessa hin baane ittifaman. Bara 1968 akka lakkoofsa Awurooppaatti jalqabee garuu torbaanitti guyyaa 2 yookiin 3 akka addaallee dhaqan ilaalan ayyamameef. Waggoota itti aanan kurnan haaluma kanaan turan. Kitaaba xinnoo fuula 20 Shaldaa jedhamtu kan qubee haarawaan barreessan yeroo kana kitaabni kun kan amantii haa fakkaatu malee cunqursaa yeroo san ture balaaleffata. Kitaabni isaan barreessan Shaldiin barreeffamoota gurguddoo qubee haarawaan barreeffamanii fi isa duraa fi isa dhumaati. Barri 1978 akka lakkoofsa Awurooppaatti hunda caalaa Oromoo baaf hamaa ture. Keessattuu beektonni Oromoo goolii diimaaf saaxila bahan. Waan kana ta'eef Sheek Bakrii haati warraa isaanii gara Sumaaleetti baqatan. Gara Moqaadishoo darbuu waan dhorkamaniif qubsuma baqaa himaa galan. Hawwiin hojii isaanii itti fufuus hin danda'amne. Yeroo kanatti umriin isaanii 83 ture. Rakkinni bakka itti qubatan keessa ture nama umrii hanga isaanii kana qabu dhiisii nama kaaniifuu ulfaataadha. Kanumarraan kan ka'e fayyaan isaanii guyyuma guyyatti gadi deemuu buluu jalqabe. Dhumarratti Sheek Bakrii Saaphaloo erga yeroo dheeraaf dhukkubsatanii manatti hafanii booda eebla 5/1980 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalatanii waggaa 85tti boqotan. Lubbuun isaanii jannataan haa qananiitu. Hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo kan laalaa turre seenaa Sheek Bakrii Saaphaloo nama yeroo duraatiif qubee afaan Oromootiif ta'u qopheessanii filatanidha. Egaa nuti seenaa gootota jajjaboo Oromoo akkanaa kana
dhaloota irraa dhalootatti dabarsuun gahee keenya bahuun dirqama. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole namoota biraa akka nu qaqqabuuf laayik gochuu hin irraanfatina. Viidiyooleen kunniin yoo isinitti tolan haala kanaan akka itti naafuuf koomentii jalatti naaf barreessaa. Namoonni chaanalii kiyyaaf haaraa immoo chaanalii koo subscribe gochuu hin irraanfatina. Kanarraa kanumaan raawwatee jira. Yeroo biraa viidiyoo kana caaluun hanga walitti deemutti nageenya keessan qaccee addunyaa jettan isiniif haa baay'atu. Ani kan isin waliin ture Shakuutii baay'ee.